Arramu galgalaan kachi jedheera. Arramu galgalaan dhufee jira. Akkam waltanii nagaa waltanii jirtu fayyaa keessanii jirra galata gooftaa. Baga jiraatanii baga har'a geessanii. Asin hin jenna. Warri mana keenyaaf addisii taatan maatii nu ta'a. Warreen turtan immoo ittuma fufaa asin hin jaalladha. Hunda keessan jechuudha. Warreen gaggaarii qaqqaalii asin hin jaalladha. Warreen akka koshii kanaafi deemtan immoo sinuma jaalladha hojii keessan argattu gaaf tokko akkasiin jedha baga jiraattan isiniin jecha arrallee wayiifin dhufee jira waan hin dhufee jiruuf isinittan hima maaliif hin dhufee laatamee gammaxaame samuuna kana diida deemee ture sagaleen illee na furdate ani illee na furdadhe qilleensi biyya iddoota biraa deddeemummoo na furdisaara argitanii dhugaa dubbachuudha qofaan illee isaasitti dursa na qabe mana mucayyoo deemee miti dursa na qabee kaleessumti na qabeen borumtaa isaa deeme mana mucayyoo dhaqee isinitti fakkaate maqaa ishee hin balleessina ishee walii galla mitiire ishee ijoollee ishee obboleewwan koo ishee firoottan koo ishee walii galleerra mitiire firoottan koo haadhoowwan koo akkana isiniin jechaan obboleettiin keessanii wayii tokko gara keessaa fidee jira. Enggak ada letik kasih tuh korang dubat deh jenani gak kamu cakap mana berangki kau mana shed. Ane tuh wana kasih rawat itu jerti obolitin toko. Wan tak duga saya bicara berresa kamu cakap jonin lalti wan tevi. Biju makai arti garu YouTube kau nordofti lalti. Somni berbaca su. Namoonni YouTube na abani tegista kamiti warna tuh catur tani. Diva mana aku dah kat isini timun nabe. Ada mucahatin betu. Malah ada kok yang banduk aku binti kisah lebih sun ibne. Tiyyaa shibbiruu kootu siifin bana jettee turte obboleettii tokko yookaan warri yuutuubii banachuu barbaadanii koottaa siniifan banattee barreeffama barreessitee jirti tiyyaa shibbiruuti maqaan ishee koomentii koo jala ilaalti yeroo baay'ee nufti mucayyoon isheedha barreessaatii dubbisuu dandeessu siniifanti fedhuma jaalala isheetiin jechuudha akkasii siniin jedha malee hin irraanfanne obboleettiin tokkollee waa'ee meeshaa nagaafatti jirtaa tarree hanqeerra siifin deebisan irraanfanne akkasuma jecha mi'a makaanee sadannatti yaadame laalinaa qaammoo amanamummaa dhala amanamummaan abbaadhaa fi malee ormaa fi miti moonii korrafee jira kanaaf sagalee qabadde eetsisan singeessuu barbaade magaalaa hoolotaa singeessa nama baay'ee nama dhaggeeffatu kakalkala magaalaa hoolotaa anis jaarsi koon kana jedhee fuula diddiqadhee mana babbareecha qodaa diddiqeetu targadhee insoo mukaalaalaa simbichaatti targadhu jaarsi kolfaa jira kanaaf diddibadhee jira looshinii wayi diddibadhee foolii waxii ofirraa baballeessee foolii mucaa san jecha ofirraa baballeessee laa bareedee sadaadee mana koo saddeet godhadhee qodaa diddiqee babbareecha achuma kaawwadhee warreen baramee ilaalu jibbitan dhiisaa isin jira astaayisiif tokkoricha dhufe maali seetanii hoolota deemna beebeenaa obboleettiin koo tokko engadda kanan giincii bira deeme mana hoolotaa qabdi iddoo biraadhallee qabattee dhiiftee isa isheetu beeka hoolotaa mana qabdi kaaree 200dha mana qabdi lafa kaaree 200dha hoolota keessa magaalaa hoolotaa jechuudha giincii osoo hin naqiin ammallee warri eessa jirta tigisti jettanii viidiyoo koo obsumaan caqasaa yoo baay'ate yoo nitti tolin daqiiqaa 12 waraaba sanachi anu sin nuffisiisu soorii sin hin jaalladha waan ta'eef magaalaa hoolotaa kiyaa kaaree 200 lafa bittee irratti ijaartee jirti obboleettiin keessanii kanan engadda bira deemee galee obboleewwan koo warran jedhu keessaa jechuudha naa gurgurte gisti ijoollee yoo si gaggaafatanii naa himi jettee jirti magaalaa hoolotaati kaaree 200 kaartaa hin qabu kaareensaa kaaree 200dha luukii meeqa irratti ijaarame yoo jira jettani luukii 52 irratti ijaaramee jira manicha irratti magaalaa hoolotaa keessa luukii 52 irratti ijaaramee jira kanaaf iyyuu naa gurgurii yoo biyya ormaatiin deebi'aa jette isheen yennaan yaa obboleettii koo waaqayyoo gaala gaarii siif kennee jira abbaa manaa kee lafa qaba hin qotataa qotee bulaadha lammanni immoo biyya ormaan deemiini jedhee akka obboleettiitti gorse akka obbolummaatti nan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf yennaan yaada gistii waan itti waa socho'uun qabu kaman godharee isammoo ati immoo mana sanaa gurgurii kaayyette ishiin jedheen akka ishiin biyya ormaatti deebituun barbaanne gooftaadhaaf haa galatu qabdi hin gaanii da'uu qabdi gaala ishii ifachuu qabdi
سوري مشانك لا لا رموان براجع ببافتك أنا نجني مشاكو كفريت أنا الجراجرة كان أبجد سيفين غرغرة وجولين قافتني بيتا نبلي ونكوي إندي ميني جدين maaliif gurgurtii rakkina biraa takka qabaatee miti luukii 52 ofirraa qaba saaloon isaa guddaadhattee manyitaa isaa lamattee mukaan ijaaramee jira garafamee jira qalamiin dibamee jira maaliif gurgurtii ittiinan hojjechuudha andoo biraadhaan qaba kan jireenyaa inaan jette ittiinan hojjechuudha waan ta'eef ati immoo naa gurgurii jette magaalaa hoolotaati warri boolee bulbulaadha lafti jira boolee bulbulaadha sulultaadha maalidha jettanii naannoo karaa Giinci karaa Hamboo karaa Gudar karaa Baabbichaa ol warri taatanii hoolota kee bitachuu dandeessu isin injera boolee wongo sorry mucaa qollaala ijoo waan gudii tokko argitanii lattanii dhugaa waaqayyo waaqa jiraata anaa mucaa qollaala dasiniin jedhechi itti deemu isaa maggaarraja ofirraa gara san ciibsee rafee garagalee dhufee maggaarraja isaa ofirraa qabee ani itti ba'u walitti baane dhugaa waaqayyo siniin jira ambassaa biyya jiqaa jaamushi daqiiqaa lama bichaa na eegi ashi fikir daqiiqaa lama bichaa akkatti na laalala dhugaa waaqayyo jira abuyye si jaaladha si jaaladha taayiqaa cuma daqiiqaa lama bichaa bichoo kanaafuu obboleettii keessanii naa gurguraa jettee jirti yoo fi keessanii bitachuu dadhabdanii bittuutti barbaadaa fi maaliif biyya ormaatti akka deebitu hin barbaadu umuriin keenya akkasuma deema dhalillee egaa waqtii namaa kana nama barbaachisa egaa immoo waaqayyo faa galatu jira innaa mana tokko lama qabaattan 3 4 godha 5 godhadhattanii fiigina dhugaa waaqa sanatti waaqayyo keessan galateeffadhaati suma kee jiraadhaan siniin jira obboleettii keessan kanaaf gurguraa fi lafa ishiisin mana ishiisin jira kaartaatti baafachuu hin dandeessu gatii isaa moonatti hin himne magaalaa hoolotaati isiniin jira gatii isaa natti himne dhugaadha isiniin dawalee gaafachuu hin danda'a rakkoon hin jiru kanaaf obboleettii keessan lafa ishii gurguraa fi mana ishiisillee gurguraa fi karaa 200 ol ofirraa qaba ijaaramee bahee jira gurguraa fi isheen immoo itti suuqii bitattee nagadattee shaqata jechuudha bajaji bittee oofte makiinaa bittee oofte gaa'ela ishiittiin akka gaggeeffattu illee abdiin qaba akkasii isiniin jedha Joon dogoggorina of kalcha sinin jaaladha Addis Ababa keessa antini iddootti jirtu mana binna lafa binna jettu nagaggafachiiftanii xafaan keessa daakuna keessa zimbittu nama sobsisiisinaa please yoo dandeessan bitadha yoo dadhabdan immoo nama danda'utti sheer godhaa dabarsaa fi magaalaa hoolota keessadha rakkina biraa tokko fi miti isheen gurguraa jirtu biyya ormaatti hin deebiin asuma taa'ee hojii uummadhu hojjedhu jedheeni ishi jette kanumadha sinin jaaladha waaqayyo lafa jirtanitti sinaa eegu allaan keessa sinaa eegu warri galuuf jirtan kaleessa galgala obboleettiin tokko hordoftoonni soorsaa hundi keessanuu gaangalinaan jedhaa jettee jirti gaangali jedhaani ooyin har'a ooyin bor galtii waaqayyo hunda keessa wajjin haa ta'u nagayannaa tura.